Shama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo sinumaaf baay'atu lafuma jirtanitti daawwattoota koof dhaggeeffattoota koo warri si jaaladhu warri si kabaju iji koo akkuma natti diddiimatte taftee bannaataachu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtu jireenya akkamii maadaamin keessan warri biyyaan baay'atan qorri ganni baa warri simbiraa ba'aa jiru warri moo faasigaan keessan kaleessa ta'e bagattiin sin qaqqabe siniin jedha warra har'a ta'es hunduma keessanii sun jechuudha nageenya ganaa ji'a tokko qabna miti kanaaf jechuudha eshi gaashii amsaalu kotta kamee nagaa gaafadha ummata nooraa kotta makkas akkasini wayya kotta akkas wayya kotta mama abbaan hebbuu dhufeera harka walitti rukutaa fida chap godhaa ija koo akkasitti nama cimmachiisee dhufee lafa gaarame I'm so sorry. Mantu jalan gadita. Oh ya aku warna manggar aku dan deh arah dan kulfa. Nama gana gaga fadu shumut naga fadu. Nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtuu fayyumaa naguma maali mul'atu yeroon ka'ee dhaabadhu Akkasumas nooraa hidhiin akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jirtuu fayyaadhaa naguma baga nagaan iddanii naguma fayyumaa nagaa keessanii jirra galata rabbii asiin jedhaniiru mee uummattoota warroota si bilbilaa turan warroota si caqacaqaa turan warroota moosumaan immoo haadha ibbashii gattee badde kanas meetti maaliif akka gattee badde sitti meesarrumatti ulfaadhaa jiraadhaa fayyee waaqayyoo ulfinan dabarree isiniif kennu baay'ee isin jaallanna baay'ee isin kabajnaa waaqayyo isinaa eebbisu baay'ee akkasin nu jaallattanii argineerra barabaraan jireenyi keessan ijoolleen keessan sanyiin keessan eebbifamani qabeenyi keessan jireenyi keessan eebbifamu ulfaadhaa jiraadhaa fayyaan jiraadhaa gammachuudhaan jiraadhaa nagaan jiraadhaa isiniin jechuun jaalladha horaa bulaa deebbanaa kanani dembeen immoo waaqayyoo ana caalaa waan beekuuf isinaa eebbisuun jedha afaan qabatee taa'aa yaa jarrakko afaan qabatee taa'aa jira waan hundumaafuyyuu galatoomaa dhugaa rabbii warroonni keessatti uggananii boo nafaana boossan uggananii gaddu nafaana gadditan waaqayyo koo sinaa eebbisuu eebbifamaa siniin jedha bu'aa turteen viidiyoo gadi ilaalisa viidiyoo maali viidiyoo sagalitti bameechu ani lafa internet lafa neetworkiin hin jirren ture waan ta'eef maaliif si boossaga maaliif nu gattee sagal deemte maaliif hin bu'uun qabuun ture musooti nagattee deemte bu'uun qabuun ture I'm sorry. Bu'uun qabu ture maaliif boossaree hin gammadda malee maaliif hin gammadda maal jechuudha gatii si bal'atuuf natti dhibbatee ture golfuun danda'u amma dhugaa rabbi keessi garbaan garaa koo keessi na waadamee jira garuu haa ta'u keessattuu dhugaa waaqa jiraataa galatoomaa warroonni bilbilaanii nu bilbilanu jalaa kaasuu didee ture garuu ormaaf kaasee warra akka isaan kabajee kaasee fiyyuu isaa keessattuu burteenni halkan tokko guutuu ulfaana dhiphataa burtee
Ugaan kaasuu didee natti bilbiltee nafaan jechuudha. Amma guyyaa nan galatti jedhes deebi'eetoo manatti hin galle bilbilaa turte baay'ee dhamaa turte. Dhugaa rabbii. Konkolaataan dhabe biyyeen deeme immoo guyyaa sanbadduraa guyyaa gabaa waan ta'eef Finfinneen dhufu achuma naannoo sanatti deddeebisa malee makiinaanii warra gabaa naannoo sana dhaqe malee warra gara Finfinnee makiinaan hin dhabame kanaaf hin ture. Yeroo amma kana kottee fagaafattee deemuun kee nama nudhuustes ma deemuuf turte? Kana gaafiin naaf gaafiin koo kanadha. Naaf deebisee. Kana kottee fageeffattee isa deemte nu dhiiftee nu sokkitee deemte jechuudha. Yeroo sanatti yeroo sana akkamii? Yeroo kam? Yeroo naarii dhanga. Nutu si arii moo ofii baatee baddee? Sintu naarii. Maal jenne? Maal jenne? Badaa ittanii ka. Naaran jenne afaan koo keessaan baane kun silaa somni cubbuudha. Somni cubbuudha. Ani nani jedhee dirqama badaa jechuun bara kallattiidhumaan ta'uu dhiisuu danda'ama. Maal jechuudha amma kana akkasitti gootaa? Gooftaa. Nagaama sagaleen koo nagaama obsee. Akkas godhame. Haadha manaa obsee jedhamtu bira deemte. Nagaama kooki sagaleen koo san isaan afaan irra buufadhe. Nagaama. Usaa akkasii dhiisutti amma saquma nagaraa haasa'iime jechuudha. Nagaama sagaleen koo koyi. Maalan beekalaan uummanni sittaa himakka uummanni siifaa barreessanii. Jechuuni amma maayin kanaaf dhiifamaa waaqayyo sinaa eebbisu ulfaadhaa jiraadhaa baay'ee sin jaalladha jedha nagaan bulaa. Maal nagaan bulaa jechuudha gaaffii fixxee isaa finneerra. Gaaffii maali? Jechuun ani eessatti hin bahi badisiin jedhu. Dirqama afaaniin jettamti bal kallattiidhaan hojiidhaan jechuu dandeessa. Hojiidhaan hin jenne ani kompiitarri eega kufee cabee mucaarree bamuunsaa maayidhaan jedhe malee bahi badis hin jenneeni eega wanti ta'e badee jechuudha. Odoon ta'in dura of eeguun waanuma jirudha. Eega ta'een booda garuu akkas gochuun gaarii miti hin jedhee bakka kanadha. Isa kanan jedhe kanaan ala siin jedheera. Kanaan ala siin jedheera mucaan kun miidhamee mucaan kun boruu yoo bakka tokko isaa rukutamee too bakka tokko isaa miidhamee anatu faana mana keessatti gubataa oolaa. Ati baatee lafa hojii ooltee dhuftaa sammuun keessa hin dhiphatu. Ani garuu sammuun kun dhiphachuu danda'a jedheera kana. Kanan jedhe. Kanaan ala maal asiin jedhe? Bahi badis siin jedhe? Maal yeroo mana oolu waa ta'u hin oolta bakkeessi marra koo. Bakkeessi hin oolta. Walqixaaree ani ifatte. Amma baga nagaan dhuftee nu jedhanii kun dhufeera gaashiyyeen ganaa falmiidhuma keessa jiru amma falmiidhaan na simattamu amma irbaatanaan kennitu karaarraa dhufee nama beela'ee nama kufuudhaaf jedhu dubbiidhaan na simatta. Aanni irbaata dhiyeessiif marra kun nama sii kennama irbaanni sii dhiyaata irbaata haa ta'u. Guddaa naaf galatoomaa dhugaa rabbii warroonni nafaana dhibbattan warroonni nafaana wannoottan irribni koo laamammaatti iji koos sammuun koos bakkatti hin deebine amma bakkatti naa deebi'ee bakka iji koos naaf deebi'utti jechuudha. Isiniin jedha guddaa isaa naaf galatoomaa.